qabxii sadii irrattiin xiqqoo dheeressee waa jechuu barbaada. Xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira. Waa irraanfachuu edeme Hacaaluun xiqqoo irraanfachuun dhufaa waan jirtuuf waa lama jajjabdu wal yaadachiifnee dhumarratti haala ammarra dubbanna. Tokko kaayyoon qabsoo Oromoo maali? Abboota keenyarraa kaase abboota keenya baroota 1950 irraa kaase hanga qeerroo kaleessa nu biraa kufaniititti ummanni Oromoo kun ummanni irraa dhalanne kun abbaan biyyaa kun qabsaa'onni gameeyyiinsa kataleen irraa dhaalan kuni maalumaaf qabsaa'anii akka gariin jettutti biyya diiguuf immoo akka gariin jettutti finciluun dharraa hararaa itti ta'eeti immoo kaayyoo wayii qaban kan jedhu xiqqoon ibsa. Itti aansee qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf akeeka irratti hiriirree deemaa jirru kana galmaan gahuudhaaf boqonnaa meeqa keessa dabarree maaliifi seenaa yoo ofii yaadachiisin waan keessa dabarree of yaadachiisuu baannani waan irra geenyes bakka irra geenyes sirriitti xiinxalanii gara fuulduraa deemuu hin dandeenye. Gaara baatanii beektu ijoollee baadiyyaati warra magaalaatti seenu. Warra baadiyyaati beektuun miilan deemtee gaara yoo baate hara galfii bakka jedhamu beektu muka jala kataan tokko. Bakka kun warri keenya marga wayii jala kaa'u tokko beektanii waggaa gaara baatan. Mogaarri hin jiru shawaa kana keessa akkami. Qileen dhufe hin jira beektu. Ufduuba gara galtee ilaalta. Haga irraa deemte. Sanboota bakka dhaabatte san laaltee rabbii kee galateeffatte. Duwida qabatte akkasirraa fagaate kanas laaltee bishaan dhuyitee itti qajeelta jechuudha. Akkasiini. Kanaaf beektanii filosoofiin haaraa finnu hin jiru. Dhugaa isinitti himu. Waan qonnaan bulaan kenna godhu yoo beektan. Saayinsii biraa isin hin barbaachisu. Political science jinnii saayinsii hin barbaachisu. Waanuma uummanni keenya godhu waan ayyoof abboon ta'e godhu sirriitti hubannaan jiruunuu qabsoo beektu. Qabsoolleen jiru kanaaf waan irra deebanne haga tokko wal yaadachiifne bakka irra geenyu immoo waliin mari'annu. Kaayyoon qabsoo Oromoo waa sadii ijoollee. Durumarraa hoggaa ka'u Oromoon waa sadiif ka'e. Tokkoffaa gaafii eenyummaati. Ummanni guddaan kun ummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna kolonii jalatti cabeerra erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiiti irratti cunqursaa jalatti kufeerra gita bittoonni ummanni kun akka irratti hin fincilleef akka ittiin kaaneef akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan. Gaafiin dura gaafii Oromummaati. Gaafii Oromummaa jechuun gaafii eenyummaati. An identity question. Gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qabdi. Tokko afaani. Namni afaanii yoo walitti hin dubbatin afaan isaatiin seenaa isaa hawwii isaa takalee taarraa taboruu yoo hin dubbatin deemuu hin danda'u. Afaan keenna mana barnoota irraa kan dorgameef ka xiqqeeffamaa turee fi Oromoon akka waliin dhageenyeef tokko gaafii eenyummaa jalatti gaafii afaaniiti. Lammaffaa aadaa. Aadaa qabnaa miti. Gadaa jalatti sirni nu qabnu ka fuudhaa heerumaa ka du'aa jiruu ka waliin jireenya gaafii aadaati. Aadaan Oromoo akka cunqurfamu akka balfamu eenyummaa biyya jaaruu keessaa dhiibame eenyummaan biyya tanaa ta ormaatiin jaaramte nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga bifuma nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutitti kan godhamaa tureef kana ofirraa hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture jechuudha. Kan sadaffaa seenaadha. Akkuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba, gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee ka seenu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana Rabbiin nuu kenne. Sabbata Rabbitu irratti nu uume.
dachii qabnu tan abboo fi ayyoo irra dhaalle miti orma irraa kaafattan jiran keenya miti qe'ee keenya irratti garuu laggeen keenya irratti ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru kan lafa gubbaa jiru kan qilleessa keessatillee oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa qe'ee teenya irratti oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti ormi dhufee qawwee nu bulchu lammaffaa akka zamana wayyaanetitti doofaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyan akka gaaf gadaatitti filannee heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuudha. Gaafiin Oromoo sadii tana irraanfatina sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himi kan hin jechaa ture. Sochii afran qalloo jechuu beeytoni ka baharraa ka'e. Kaalii birraan faa keessa turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidha cidhaatirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate ummanni keenya kan protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalanii afaan keenyaaf nuufi rabbi jidduu dallaalli barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaada soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatii mayree suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaa Tuulamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatiin waliin irraanfatiin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte hireen teetis waliin kan cunqurfamtu kan dhiitamtu islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisaa waan ta'eef odaa qabdanii odaa agartan kana odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jennu odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aatu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesaa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan Ibaabin Magdal ka cinqillaatu noo jedhanii. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatitti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqiyan lafa ajaa'ibaati baalee qorti Oromiyaa qallabuu danda'e garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qe'ee teenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kan jalatu deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa taas geenye jechuudha. Kasadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruuf. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa Maccaa Tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha.